Namni kajjeessulleen taa'ee boo'u. Nam gammachiisu kanam taphachiisu. Gartee nama akkasii lafti inni keessatti du'e hin toltu. Labsuun iyyuurri hin jiru. Gartee namichi taa'ee ijoolleen isaatu boo'u. Maan isaan nam dassaa nam gammachiisu qaceekoo nama dha'u taphataa nama akkasii laf keessatti du'e hojjeessan yoo walaadhaan illee ni hojjeessan. Waraana illee keessa hin jirinni saamuu nama haasa malee waan dhibiilleen dubbatu nam barsiisee nam kukuruphachiisee akkas. Karaa Itoophiyaa wanni sun dassaaniti labsullee dassaani ammoo gadaa abbiyyi duuma. Abbiyyi waan inni sirbee taa'ee hin beeku. Ani darma taa'ullee hin beeku. Sana achi dhuftanii irra beektanii gadaa abbiyyuu hundeessan du'aanii aftoo guddoo wallaalchu guddaa. Gadaa abbiyyuu inni yoo sirkaalillee harki sirkaalallee inni jees sirkaaloo nama jees laaftuu natti jeesin jedhu hin barbaanneedhaan tam keenyaa ta'an deeban hin argan. Namni sirkaal hin jeesin hin ba'u. Yoo namni raayyaa deebiin jeesin absu yoo na qaban. Nama eegi jeesanii inni nama hin garre namsu sirkaalatti jeessa. Abbaan uffachuun guuza. Akkasiifu taayisaa argaan laaftuun ka'u ilmeessa waaqa gurgurdisinnaa fi duuba ani akkuma guddaa wasoomiti. Wasoomi Boorana Professional Association jedhan waan sun itti mataa. Gaafa 1997 daraara jedhanaansinne akkanuma gaafas dhibiilleen achi jira waan kana guddoo dubbachaa baane. Nuufiiftoon ana gammadoo nullee warra Itoophiyaallee hin ta'ini Oromoon bilisoomte naani yoo qotaalleen argatte nullee as fuula jirru guddoo gammanne. Kamalee gammannee abbiyyi guyyaa inni arma dhufu nuun Booranaalleen itti horiinee garree wal yoo yifannee walta mammaran. Ammoo wanni akka malee dhukkubbiin nu dhaqqabdu abbiyyi sun ammisuma Oromoon tagaafa Aato Zenaawwi taaffaaniti akka malee boo'u jirti. Wanni suni yaa wallaan. Abbiyyi Oromoo akkasiin itti dhalte beektaa. Abbiyyi kalee magarsaa awwaala hundeessaa deemuu dha'u. Yaa ofii wallaalee yaa Oromoo wallaale. Akkasiifuu ammoo ani na yaadan isa kan tokko gumiin keenyallee dura Itoophiyaatti dabe akkana dhufu dandeettee fasaniillee waliin ajjattee osaniin Itoophiyaa karaallee gulyaatanii ijjiitan faallee sanillee waa ilchuullee fa barbaachifti. Yoo lafa bananii wal gaafadhaa Oromoo lafaallee barbaaddaa akka beektaa karaa gulyaanee fayyine silaaftonni hin ka'u gartee duuba boonu. Akkasii inni ati dandeettu sunu gulboolli seentu dhukkubuuf yoo fagoo jiraattellee lafa namatii ciimnan fula ciiftuuf Oromoon cufarra boo'u jirti. Ani ijoolleen Hundeessan beektu ammoo maraa ciiftee boo'u jirti. Callisaadhaan marchuuf sirbisa sun akkan caqabti. Nama akkasii fuul waaqa qaba duumallee akkasiifuu jibbaadhaa ammoo jajjabaannee isa waliin jirra nami cufu. Ammoo mee wal gaafadhaa yoo dandeettanoo karaa gulfaallee ruusa kadhatanii qarxaasi kutatanii sirkaalillee qub qaba namni irra gammadin jiru guyyaa tokko ruusaallee fudhatanii diirri yaanii qarxaasi ol qabatanii miidiyaa agarsiisanii iyyanii abaaranii. Yaan ammoo taa'aatoo abbiyyuu wanni inni kee jiru Oromoo fuula jirtu tokkollee irra hin gammaddu. Oromoo gaafa kan kukuruphanne nullee ka'oomoo achi nuun jira. Har'ammoo akkama Oromoon teettee boote gada isaa. Yaa wallaan. Oromoon ammoo gumiin baddu hirrumaaftee durumaa dabarti. Yoo inni illee arisa seetees hin ta'ini adhibuu barbaadu. Lafaallee aatoo abbiyyiin beektanii ganni lamadonni hin ga'inuu. Nobel Peace Prize kennaniif. Wanni sulleen gaafa sun namni gari gungume afto. Yoo amma Hundeessaaf gada sadoo. Wanni sunu gartee gaafinu Nobel Prize gartee salleessiti. Tafula geetteniiti. Namis Nobel Prize kennaniif Aato Mandeela fa'a. Dhiira doon beddelamne kawaan himanii qabdi dootee boolle seentu. Nama ammoo galla lama keessattuu warri inni keessa dhalate kan inni himatu taa'ee boo'u. Nobel Prize sunu gartee abboo Nobel Prize salleetti. Akkasiifuu Oromoo irraa afa ammoo ajajjabaannu. Ani maqaan kiyya Goollisoraa gosa Booran Keenyati warra Mooyyaleeti
Wanandaramisani nimekuja hapa kusimama na nyinyi kulia na nyinyi juu ya kifo ya Hundeessa. Tumesikitika sana Kenya, sisi Oromo ya Kenya tumesikitika sana na tunawaambia pole Oromo. Na tumesikitishwa kwa sababu Hundeessa huweza si mtu anafaa kufe. Mtu ako na ujuzi ya kufurahisha watu, kuimba na watu wanafurahi nyumbani kila mahali. Afai ya wawe kijana shupavu, afai ya wawe na pia afai ya kufe wakati yeye ndo wale walikuwa mstari ya mbele kusifu na kuweka Prime Minister Abiy kwa ofisi. Mnajua alitoa nyimbo ile inamotesha vijana kero, na alipata hiyo cheo ya Prime Minister bila kutoa jasho. Na sasa yule kijana anaongoza kero kusifu na apande hiyo cheo, leo hii amewawa, na hiyo ni aibu kwa Prime Minister. Angempa yeye askari alindwe, hiyo ni kama asset, mali ya nchi. Na sasa huyu jamaa sasa, kwa sababu alikuwa uchi, ana security na ni mtu muhimu, alikufa hivyo tu. Hivyo ni makosa kubwa sana. Lakini tunasema bila haki hakuna usalama. Ethiopia pia lazima kuwe na haki. Mimi kama Oromo ya hapa Kenya ambaye ni msimamizi ya wasomi, tunataka kusema sisi wasomi wa Borana hapa Kenya tuko na nyinyi katika hii wakati ya maombelezi. La 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 ya jolle me la 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 ya jolle me jolle biyabago kamtane tanure gangoreti manure galatoma duguma Haacaaluun du'eera siin duunes ammoo Haacaaluun hinduune kana jechisiisu hojiinsaa quuqamnisaa ergaansaa Oromoof dabarsu barabaraan uummata Oromoo miliyoona 52 ol keessa jiraataa jechuudha. Uummata Oromoo qawweedhaan isaa ta'u humna qabu sagalee qawwee caaluun akka inni lolee sirna garboonfataa, sirna nu bitaa ture, sirna nu hidhaa ture, sirna nu ajjeesaa ture. Dhiigalmaan Oromootiin bilisa baaneetii bilisa baataniitu nuun jedhan, bilisa baataniitu nuun jedhaniiti qoqqoodumsa nu fidan. Kaan lixatti jiranii, kaan kibbatti jiranii, kaan giddu galeessatti jiranii, kaan kaabatti jirani. Kuni maaliifi kaleessa waan kaleessaatu guddifachaa kaleessaatu nutti dhufe jechuudha. Har'aan tana Haacaaluu ajjeesanii gatan. Sirna awwaalchaa jechuun hin danda'amu kun. Haacaaluuf kun hin mallee jechuudha. Ajjeesaniiti gatanii jechuudha. Dabalataanis immoo hogganoota keenya, hogganoota kan akka Kafaa'oo, kan akka Baqqalee Garbaa, kan akka Jaawar Maammed awwaalcha sanarratti otoo hin argamin isaaniinis fuudhanii ajjeechaa lammaffaan irratti raawwachaa jiru jechuudha. Haacaaluun nama tokko miti. Haacaaluun hin jira, hin duune. Bara baraan jiraata uummata Oromoo keessa. Fooniin du'uu miti. Hojjeteera, nu agarsiiseera, karaa nu baneera, Oromummaan akka isheen gar tokkotti deemtu nu godheera. Haacaaluun karaa Haacaaluu irra deemuudhaan inni guddaan. Haa ta'u immoo sirni nafxanyaa kaleessaa har'allee 4 kiiloo keessa taa'ee arraba nu baasuu jira jechuudha. Nu qoqqooduu jira. Jabaa keenya ajjeesuu jira. Jabaa keenya hidhuu jira. Kanaaf Oromoonni ammas falmachuu jira. Gara fuulduraattis falmaa hadhaa gaggeessee hooggantoota keenyas warra amma hidhaa jiru nu baasee nutis waliin taane qabsoofnee baafnee gumaa Haacaaluu immoo adeeffannuudha waan inni jedhu. Gumaa Haacaaluu nama ajjeesnee miti andeeffannu. Gumaa Haacaaluu lubbuuti miti kan deeffannu. Uummanni Oromoo waan barbaadu waan Haacaaluun karaa Haacaaluu irratti kufee kana karaa dhugaa gochuudhaan dhugaa sana fiduudhaan dhugaa Oromoo isa dhugaa Oromoo walaboomti, Oromoo bilisoomti, Oromoo fedhii isheetiin nama barbaadu situ na bulcha kan jettu akka isheen filattuu fi akka isheen ofii isheetiin of bulchitu gochuudha. Haa ta'u immoo ammaan tana sirna nafxanyaa
isaanii du'aa isaanii kabachiisuuf jiraa keenya ajjeesan. Oromoo waan nuti arguu nurra jiru du'aa isaanii kabachiisuuf hattuu harree kabachiisuu fi hattuu fardaa kabachiisuu fi du'aa keenya ajjeesan jechuudha. Jiraa keenya ajjeesan jechuudha. Du'aa isaanii kabachiisuuf. Nama waggaa 120 dura du'e maafitti dubbattuudhaan jiraa keenya ajjeesan. Kun tuffii daangaa darbee jechuudha. Nu amma boonyees maraannees waan barbaanne goone Haacaaluun nuun deemi. Hojiin isaa garuu nu waliin jiraata. Qabsoonni jalqabe kana karaan ga'u dhugumaan Oromiyaan yoo barbaadde carraa kennuufidha Oromiyaaf. Yoo barbaadde sabaaf sablammoota waliin buluu. Yoo jibbite immoo Oromiyaan akka Oromiyaatti ofii isheetiin uftaatee buluu kanarratti qabsoofne jedhameera. Ani har waan hin dabaluu qabu. Waan hundi teessan jettanii garuu miliyoona 52 keessaa miliyoonni 10 dhumee miliyoonni 40 yoo bilisoome unuuf bu'aa guddaadha. Kanaaf bakka jirtanitti qabsoo kana jajjabinaan gara fuulduraatti wal qoqqooduu keessa jiru ammallee Oromoon duras wal qoqqooduu keessa jiru. Kan isaan nu qoode miidiyaadhaan isaan maqaa nu moggaase isaanumatu warruma maraa kiiloo jiru warruma manuti biltsiginnaa jedhee maqaa wal moggaasu maqaa baafachuurraa kana fee uummanni Oromoo bu'aa argate hin qabu jechuudha sirna kana keessatti. Sirni nafxanyaa immoo duunee banna malee abadan kan akka Haacaaluu miliyoonatti dhabamna malee ammalee nutti hin deebi'u kana waadaa waliigallee asii deemuu qabnaa isiniin jedhaa galatooma. Turiin seenaa maalinni yoo jettee na gaafatte turiin seenaa goobana. Halluun goona goobana minilikii jalgalee Oromoota kumaantama tottaalaan ajjeesisee. Nuuf hin deebi'amu booda garuu akkuma jaallan kiyya madira jedhanii hojiin isaan wajjin jiraata barabaratti. Nuti kan godhuu qabnu ilmaan Oromoo bahaadhaa dhihaa kaabaaf kibbatti tokkummaa keenya jabeessuudha. Biyya namaattis ta'ee biyya alaa keessatti tokkummaa keenya cimsuudha. Tokkummaa keenya yoo cimsine diina keenya wanni immoo yanneef hin jiru jechuudha wanni biraa. Tooftaan isaan irratti dalagaa jiranii akkuma duraan abboota keenya dhabamsiisanii har'as dalagaa jiran jechuudha. Isaaniif haaraa miti nuufis haaraa miti hojii kun jechuudha. Kanaafiyyuu ilmaan Oromoo bakka jirtanitti tokkummaa keessan jajjabeessaa. Amski gabaabsee kana. Haacaaluun weellisaa qofaan obboleessallee abbaa keenyallee yoo jenne hin dandeenye yookaan pirezidaantii biyya keenyaati yoo jenne hin dandeenye wanni nu saalfachiisaa yookaan wanni nu qaanfachiisaa hin jiru. Maaliif yoo jenne Abiyyi adda yookaan isa akkana goosise kan isa goosise hin beeku naaf allaala. Nama akka yookaan isa akkana goosise kana namni iddoo sani kiilootti namni isa deebisellee namni akka deebu godhellee isaa jechuu hin dandeenye. Namni yookaan isa maqaa isaa beeksiseyyuu isa jechuu hin dandeenye. Adda galata isaa jasaa isaa akka isin beektan rasaa isaan deebisee fi kana gochuuf inni Haacaaluun inni du'ee fi seenaa isaa hin du'u. Yoo nuti yaadanne garuu kan inni hin du'u. Yoo nuti akkuma amma daganne yookiin akkanumaan dagannee gallee akkuma du'etti jechuudha. Kanaafuu akka inni du'e akka inni hin duune gochuuf nuti maal gochuu qabna? Nuti tokko taanee nama hedduu akkana nama baay'ee amma taanee miti nama tokko deebinee nama tokkoon yaada tokko dubbannee yaada tokko goonee akka nafsa isaa jiraatu akka yookaan inni hin dagatamne gochuu dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan namoota baay'ee beekamoo namoota hojjettoota OMN fi pirezidaantii OMN cuftinoo akka hidhametti ni beekna. Nuti namni ka biyya keessaa dhumachuu jira namni ta'ee wanni hunduu qabeenya isaa ta'u nama isaa ta'u sun akka dhumate. Nuti biyya ormaa yookaan biyya namaa kana keessa maal gochuu dandeenya? Maal yoo goone uummata biyya jiru kana gargaaruu dandeenya jennee walii gallee tokko taanee akka amma asii gallee adda faca'uu osoo hin taane bakka tokko deebinee mala tooftaa wayii dha'u waan tokko hojjechuu hin dandeenya yoo ta'e. Waan hin danda'amne illee yoo ta'e namni wanni hin danda'amne hin jiru namni yoo afaan tokko dubbatee fi yoo walii galee. Kanaafuu Haacaaluu akka hin duunetti akka yaadannu akka hin dagate isinin jedhaa. Silaa boo'ee maraadhaa silaa hin du'a Haacaaluu galchuuf kun goota hin duune
ummata kiyya, yaa ummata Oromoo, Haacaaluun ni jira hin duune. Haacaaluun goota. Haacaaluun kan gaafate yakka dalageetii miti. Kan gaafate haqa isaa kan saamame, haqa Oromiyaa kan saamame, qabeenya isaa kan mootummaan hattuun, mootummaan Oromoo bulchuuf hin mulle, mootummaan Oromoo bulchuun hin malle lafaaf saba keenya gurguratee Haacaaluun gaafii gaafate. Gaafii inni gaafateef deebiin isaa du'a ta'e. Kanaaf yaa ummata Oromoo, hin gaddinaa, hin boo'inaa, hin boonnu. Gumaa isaa haa baafnu. Gumaa isaa akkamiin baafnu? Tokko taaneeti. Yaa ilmaan Oromoo tokko taanee afaan keenya tokko goonee, yaada keenya tokko gooneeti. Diina ofirraa qabu qabna. Gumaa Haacaaluu baasuu qabna. Haacaaluun goota. Haacaaluun goota daangaan qabna. Gaafii gaafate. Na nyaateera jedhee caccabsee na nyaateera jedhe. Haacaaluun qaalluudha. Haacaaluun duraanuu ni bare, ni beeka. Yaa ummata kiyya, yaa ummata Oromoo kan biyya keessa jirtaniif kan biyya alaa jirtanillee walii tokko ta'aatii walii dhagayaa diinaaf karaan kenninaa. Ilmaan Oromoo, poolisiin Oromiyaa akka rukun hadaraa keessan. An maal akka ta'amaaru hin beeku. Yaa ummata Oromoo maaltu ta'amaara? Maal akka ta'amaaru quban qaban. Hin wallaaleera. Gaafii yoo gaafadhe, gaafii haqa yoo gaafadhe, gaafii mirga sabaaf sablammii yoo gaafadhe maaf du'a? Haacaaluun akka Itoophiyaatitti Oromoo qofaafi miti ka gaafii gaafate. Minilik sobduudha. Seenaa sobaatiin harreen dhufee farda keenyaati. Dhugaadha farda keenya hateeti. Minilik gaafa lolaa Adawaa sanii dhokatee dhugaadha seenatu jedha. Haacaaluun hin jenne akkuma inni jedhe. Kanaaf wanti an dubbadhu isinitti hin dheeressu. Yaa ummata kee, yaa ilmaan Oromoo, diinaaf dabarsitanii of hin kenninaa. Silaa hin maraatan, silaa hin du'an. Maraachuun, du'uun qabsoo inni irraa kufe san itti fufsisuu qabna. Qabsoon itti fufaa qabsaa inni kufaa jedha seenaan. Kanaaf gallee amma gara mana keenyaallee yoo galle ilmaan keenya ka biyya jiraniif ilmaan biyya keessa jiran tokko taanee fakkeessuu duuntaan diina faana qe'uu duuntaan wal gorfannee wal deebisnee qabsoo Haacaaluun keenya irraa kufe fuulduratti deemsisuu qabna. Wanti an dubbadhu takkattiin yaa ummata Oromoo, yaa ilmaan Oromoo ka poolisii federaalaatiif poolisii Oromiyaa taatan hadaraa ilmaan keenya harkan kaasinaa nu gaya. Ilmaan keessanii harkan kaasinaa itti garagalfadhaa akka Mustafaa Huseenii. Itti garagalfadhaa saba keessaniin rukutinaa. Ilmaan aayoo teessaniin dhayinaa. Kana qofaa isinii dhaamadhaa. Yaa ummata Oromoo tokko ta'aatii qabsoo Haacaaluun goonni keenya hin booyan silaa gootaaf. Qabsoo inni irraa kufe kana itti fufaa isiniin jedhaa. Hadaraa dhaamsa kiyya kana galmaan naagayaa galatoomaa guddaa. Tolega akkuma keessa keenya gadda keenya ibsachuudhaaf akkanatti argamne milkoofne jirra. Asbine tasgabbiidhumaan yaada keenya ibsannee gadda keenya sagarsiifannee erga barbaachisaa ta'e walii dabarsinee jirra. Irra deddeebi'uun nun barbaachisu tokkummaadhaan kaayyoo Haacaaluun irratti wareegame kana wal qoodinsa tokko malee yaada faallaa tokko malee hojiirra oolchuu danda'uu qabna. Nagaan gara mana keessanitti galaa. Guddoo galatoomaa isiniin jedha. Haacaaluu irratti gadda guddaan dhaga'ame wanni guddoodhaa baddan jirtu
Haacaaluu dhiigii isaa dhangala'aa kanaaf uummanni Oromoo bakka jiru hundatti akka inni yaadatu. Har'a waa'ee gaddaa Haacaaluutiif asitti argamna. Haacaaluun du'uun akka uummata Oromoo cufa hundaatti gadda guddaan nuuf dhaga'ama. Ammallee akka Haacaaluun du'e jennee seenaa inni du'eef kan akka lafatti hin dhiifne seenaan isaa ni jira. Uummanni Oromoo wal dhagee bakka jiru hundattuu wal jala deemee akka bilisummaa inni bakka irra du'e tan akka galmaan geenyuun jaa. Akkasuma ammallee hayyoota keenyaan akka Jawaar Mahammadii fi Baqqalee Garbaa Hamzaa Booronaa akkasuma hidhamanii mana murtii deddeebi'aa jiranii amma ammatti akka isaan nu baaniin jaa. Haacaaluu jechuun goota keenya goota dhabnee jagna dhabnee jagni keenya yoomuu hin yaadatama. Biltsiginnaa yeroo ammaa isa nyaattee jagna keenya ka uummanni Oromoo isa yaadatu ka uummanni Oromoo bakka guddaa isaa qabu isatu hojjese jechaadhaan isallee mana hidhaa keessa gidirsaa waan jirtuuf kanaaf nuti uummanni Oromoo bakka jirutti bahaaf dhiyaatti kaabaaf kibbatti dhiiga Haacaaluu keenya akka deebifnu abdii qabnaa. Itti aansuudhaan warroonni feesbuukiidhaan garagara teettaniiti Haacaaluu kan nyaate ilmaan Oromooti Haacaaluu kan nyaate shaneedha jettanii olola kijibaa ofaa jiraattan uduu dhaabdanii baay'ee bareedaa. Kanaafuu dhiigni Haacaaluu yeroo hundumaa seenaan yeroo kamuu isa yaadata waan ta'eef dhiigni yeroo isaa eeggatee akka deebi'u abdii qabnaa. Kanaaf guyyaan hadhaa guyyaa gadda isaa agarsiisu mul'isa jechuudha. Gumaan Haacaaluu kan deebi'u ilmaan Oromoo bakka jiranitti hiriira ba'ee namicha Abiyyi Ahmed jedhamu Abiyyi miti Doktor Abiyyi jedhame Doktor miti Tortor Abiyyi kana bakka inni jirutti hiriira itti baanii bahaadhiyaatti kaabaa kibbatti bakka jirutti masaraa isaa marsanii achi keessaa fudhanii baasanii akka dhiiga ilmaan Oromoo deebisan abdii qabna jedhee yaadan. Haacaaluu jechuun hayyuu keenya weellisaa osoo hin taane hayyuu keenya beekaa keenya hayyoonni tokko tokko waan beekan irraa nu gorsanii nuti ammoo waan isaan nuun jedhan sanii dhageeffannee waan jechuun amma fakkeenyaaf gabaabumatti isaan faana deemna jechuudha nuti. Haacaaluun ni du'e malee seenaan isaa hin duune seenaan isaa ammas inuma jira borus inuma jira. Ijoolleen qeerroonni keenya hayyoonni keenya abboonni keenya warroonni kan biyya alaa jirtanis kan biyya keessa jirtanis tokkummaa keenya yoo galmaan geessine malee kaayyoo Haacaaluu kana abdii Haacaaluu kana waan Haacaaluun jedhe kana galmaan ga'uun keenya hin jiru jechuudha. Yoo tokkummaa keenya cimsine malee tokkummaa keenya haa cimsinu yaa qeerroo yaa qarree hundi keessanuu tokkummaan keenya tokko ta'ee akka karaa tokkorra deemnu isiniin jedha. Warroota biyya keessa teemanii qeerroo keenya kan biyya keessatti yeroo ammaatiif dhumanii karaa namni tokko yoo waa jedhe malee yoo waa kiisaan qabaanne yoo garaan isaa nyaatee kuufan qabaanne ba'ee karaa cufuu hin danda'u hiriira ba'uu hin danda'u. Nuti warroonni biyya ormaa jirru kunniin hanga dandeenyeen gargaarsa akka goonu kabajaadhaan isin gaafadhaa isiniin jedha. Namni tokko lama osoo hin jedhin waan nurra barbaachisu hayyoonni keenya kan magaalaa Nairobi kan Ameerikaa keessa jirtan kan Kanaadaa jirtan hundi keessanuu guyyaa har'aa bor osoo hin taane kan du'aa jiran obboleeyyan keenya kan dhumaa jiran obboleeyyan keenya akka ammaa tanaan yoo karaa Facebook haateen illee ta'e karaa kamiinuu taanaan akka nu bira dhaabattaniin isiniin jedha. Akka nu gaafattan tokko tokko kennan akka warroota biyya qeerroo fi qarree keenya kan biyya keessa dhumaa jiraniif gargaarsa goonu kabajaadhaan isin gaafadhaa isiniin jedha. Hedduu galatoomaa. Nairobi biyyi kun biyya baqataati waan ta'eef namni baay'een argachuu illee waan ta'eef hanguma danda'amu irra walitti tarii biyya kanatti immoo nama keenya hin jaalatanii ni jibbuu alaabaa kanallee wargan alaabaa kana akka alaabaa addunyaatti ilaalu tarii warra Itoophiyaa wajjin hojjechuu danda'u warra kun dheengadda fi qabaanii ture akka carraa ta'e boombii kaatti dhiqaasanii nama lama jedhanii maallaa guddaa kafalanii kan mana murtii dhiyeessaniitu warri kun kan ba'anii harragaa akkuma ta'etti waan dhufe isaa dhufedhaniitu nama murannoo mataa isaatiin ijjannoo mataa isaa fudhatee sirna dungoo ibsuu artistii beekamaa artistii jaalatamaa qabsaa mirga dhala namaa akkasuma aktivistii Haacaaluu Hundeessaatiif sagantaa kana qopheessuu jirra. Egaa kan du'e nuun galu artistii keenya dhabne nuti immoo yoo xiqqaate yaadannoo sammuu keenyaa goonee akka is bara baraan yaadannu jenneeti kan itti walitti qabamne egaa namoonni tokko tokko yaada isaanii lakkoofnuu ibsaa turasanii dhageessanii jirtu. Kan du'e deebi'ee nuun galu garuu
dhaloonni amma jiru immoo fuuldura maal gochuu akka qabu qabsoo kana immoo yoo eessa galmi isaa isa ta'uu qaba akkam goone akka fuudhamuu qabnu irratti yaada duraan dabarsan illee dhageessanii jirtanii meebii namuu bakka hundaa addunyaan irra jiranii waan kana hojjechaa jiru egaa haala sanumaa irra kan gabbaane kan biyya ormaa ulfaatu illee jireenya ammaas wanti du'a caalu jiru jiraa keenya dhabuu irra nama gaddisiisu jiru waan ta'eef sagantaan kunis qopheessanii egaa